Lamuma ofiti wali gadisne wanuma kireti yomne lakki alagan kennu lakki ajruta lakki abidena lakki agarato wanuma kodana arkuma warkamna arkuma wali amna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisadurgoti tutukana kase namana gamteti girafuna kadame bullon fi adama yomin dubata kaminda chidon sinama la tayo kanti yata tayo kan sinanyata mukaoda timugni bala kabu mukasilke timugni bala kabne gofegiya ilmadira na magala fati sabni senan kabne ila fakotu gimbata fe sochoko orsiloini dinalo ndura dura so warkan kabini ajun Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa Baraarsa hara Dambal sheer Itoophiyaan naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo inni uummata irraan gahaa jiru irraa dubbachuuf deemna. Kanaan durallee sagantaa tokko waa'ee Baraarsa hara Dambal irratti dubbannee turre. Ammallee akkuma saniin keessummaa lama isinii qabannee dhiyaannee jirra. Amma irra deemii keessummoonni keenya obbeessisuun sagantaa keenya jalqabna. Tole galatooma sagantaa kana qopheessanii akka rakkoolee naannoo keenyatti uummata keenya irra gahaa jiru irratti akka mari'annuu fi sagantaa bareedaa qopheessanii haala kanaan dhiyeessuu keessanii guddaa galatooma isin jecha. Ani akkuma xiqqaasuuf yaalte ani Hussein Baanataa jedhama. Kan dhalateeti naannuma ana Daawititti naannaa Gurguraatti dhalatee yeroo ammaa kana immoo biyya keenya Naayiroobii keessa jiraata jechuudha. Oke, galatoma anillee Shaanqoo Shurraa jedhama dhalatama naannoo saniitti. Kanaan duras obbo Jiroon ibsuuf yaaletti dhimma kanarratti bal'inaan irra mari'ataa turre haadhallee dhimma wal fakkaatu waliin deemne galatoomaadha. Biyya keessatti dhaabbileen jiran irratti magaalli baatu akka Oromiyaatti illee sagantaa kana dursee dura meeshaan koo maal jetta asirratti? Galatooma akkuma dura ibsuuf yaaletti naannoon keenya yeroo baay'eef bara 1998 irraa rakkina cimaa keessa jira. Rakkinni sunillee bu'uura rakkina kanaa tokkoffaan dhimma sheer Itoophiyaa jedhamu kana. Kabira ammoo yeroo baay'ee uummanni dhimma kanarratti iyyaa ture waan sanii wal qabatee rakkinni adda addaallee uumamaa ture. Isuma wal qabsiisee waan tokko jechuu barbaada. Inni dura naannoon keenya akkuma dura ibsuuf yaaletti harra keenya keessattuu harri Dambal harra qulqulluu dhugaatiif uummanni itti fayyadamaa ture. Harra qulqulluu sooqiddaan haala ta'e. Isa bira darbees harri kun faayidaa adda addaatiif fuduraaf muduraa itti oomishuuf kan fayyadu yoo ta'u, yeroo kanaan booda harri kun haguma sheer Itoophiyaan kun dhufe faalama adda addaatiif saaxilamee kan warra kaanee akka nullee dhalataan naannoo sanii gaaffii adda addaa kaasuu jalqabne hadha dhimma kanarratti waan tokko jechuuf yaala jechuudha. Isa kana walumaa galatti
naannoon keenya rakkina cimaa keessa ture ammallee rakkina cimaa keessa jira. Rakkinni sun illee kan dhufuu danda'e dhimma sheerii Itoophiyaa kanaan kan wal qabatee jechuudha. Mee obbo Hussein dhaabbatichi sheerii Itoophiyaa akkamiin biyya keenya dhufuu danda'e? Tole galatooma haala dhufaatii kaampaaniitti kanaa yookaan kaampaaniitti biyya Hoolaandiitii kan dhufe jalqaba biyya Hoolaandiitii osoo gara Itoophiyaatti dhufeen dursa Afrikaa keessa biyyi abaaboon kun itti oomishamuu eegale biyya keenyaa jechuudha. Ollaa keenyaa kana jechuudha. Erga biyya kanatti hojii eegalee booda adeemsa keessa miidhaa inni geessaa jiru yeroo hubatan biyyi keenya hamma tokko akka inni babal'atan keessatti waan godhanii fi kallattiidhaan fuula isaanii gara Itoophiyaatti deeffatanii jechuudha Hoolaandonni. Isa kana keessatti maal wajjin wal qabata wayyaanee wajjin wal qabata jechuudha wanti kun. Investimentiidhaaf kaampaaniiwwan baay'een keessaa amma Oromiyaa keessaa akkuma naannoon keenya sun keessaa gara Baatuu Adaamaa Baatuu naannaa Moojoo kana hunda isaa akkuma argitan investimentiidhaan kan baay'ee weeraman jechuudha. Investimentiiwwan kunniin yeroo dhufan garuu naannoo sanirratti miidhaa inni fiduu fi miidhaa inni finne akkaataa seera investimentiitiin batamee laalamee naannoo sanii miidhamoo hin fayyadamoo gama biyyeetiin gama qilleensaatiin gama faalama bishaaniitiin miidhaa inni geessuu danda'u fi faayidaa inni hawaasa sana fayyaduu danda'u giddu galeeffateetiin kan hundaa'u. Sheerii Itoophiyaa garuu yoo ilaalle kana hunda ilaalcha keessa galcheetiin kan hundeeffame jechuudha. Kana maaltu nutti agarsiisa? Kaampaaniin tokko yeroo dhaabbatu jechuudha keessaa kaampaaniiwwan keemikaala summaa'oo fayyadaman kan akka sheerii Itoophiyaa kun yeroo dhaabbatan ofeeggannaa cimaa barbaachisa jechuudha. Ofeeggannaa cimaa fi qorannaa cimaa gochuutu barbaachisa ture. Mootummaa kallattiidhaan wanta sana yeroo gara naannoo baatuutti fidee yeroo dhaabu miira itti gaafatamummaa hin qabneen akka inni naannoo sanatti fidee dhaabe irraa hubanna. Maaliif jedhaa mootummaan yeroo investimentii tokko gara hawaasaatti gadi buusu dursee qorannaa barbaachisa. Qorannaa saayinsawaan jira, qorannaan akkanumatti fiizikaalii yookaan immoo haala naannoo laaltee akkanumatti illee murteessitu jira jechuudha. Yookaan inni karaa saayinsawaatiin illee itti deemamuu yoo kan dadhabamu taate jechuudha. Kana ilaalte kaampaaniin sheerii Itoophiyaa kan dhaabbate faayidaa namoota dhuunfaa irratti hundeeffameeti. Qondaaltota TPLF yeroo sana jirantu kallattiidhaan mootummaa Hoolaand wajjin ta'anii sheerii seenanii gara biyyaatti galchan jechuudha. Yeroo gara biyyaatti galchan kallattiidhaan naannoo hara baatutti akka dhaabbatu erga murtaa'ee booda kallattiidhaan naannoon Oromiyaas osoo hin beekin bulchiinsi magaalaa Baatus yookaan bulchiinsi aanaa Adaamii Tulluu osoo hin beekin kallattiidhaan xalaan gubbaadhaatti kennameeti bakka sanatti kan akka dhaabatu taasifame jechuudha. Kana keessatti durumarraayyuu kaasee jechuudha bu'uurumarraayyuu kaasee osoo rakkoolee amma geesse kana hin geessiniin duratti bakka sanatti hundaa'u mataan isaa rakkoo guddaa qaba jechuudha. Kan naannoo biraas ilaalaatu arginee turre kanas Keenyaa keessa jirullee arginee turre ammam akka naannaa populationii itti baay'atutti dhaabbatee fi naannaa tuttuqaa bishaanii beelladoonni itti fayyadaman namni itti fayyadamurraa ammam fageenya akka qabuu fi kana bira darbeellee keemikaalota achi keessa fayyadaman san xuraa'aa achi keessaa bahu san akkamitti akka isaan itti protect godhanii akka isaan uummata akka inni miidhaa haalli ittiin godhan ni jira jechuudha. Kanaaf kana yoo ilaallu qorannaan saayinsaan haafuuti akkanumaanis ilaalanii murteessuu ni danda'ama ture. Maaliif kaampaanii keemikaala akkasii fayyadamu keemikaala ulfaataa keemikaala addunyaa baay'ee xummaa'oo ta'an fayyadamu tokkoffaa magaalaa keessatti already magaalaa keessa jechuu dandeenya magaalaa keessatti kan hundaa'e wanti kun lammata immoo hara Dambal irratti jechuudha. Hara Dambal cinaatti akkasumas laga hara Dambal irraa yaa'ee gara bulbulaatti irraa gaditti yaa'utti kana gidduutti dhaabatee jechuudha warshaan kun kaampaaniin kun jechuudha.
yeroo kana gidduutti dhaabatutti immoo itti gaafatamummaa yookaan immoo miirri itti gaafatamummaa kallattii mootummaatiin waan hin jirre warshaan sunis abbummaadhaan yookaan immoo manaajeerri hoogganaa ture kallattiidhaan TPLF waan ta'eef itti gaafatamummaan uummata naannoo sanaa miidhuu dhabuu isaa osoo itti dhagamin giddu galeessummaa faayidaa isaanii qofa godhatanii bakka sanatti kan dhaaban ta'uu isaa irraa hubanna jechuudha. Kana wajjin wal qabatee warshaan sun kaampaaniin sun ergachitti dhaabate kaasee rakkoolee hedduu magaalaa sana keessatti uummata naannoo sanaa irraan kagaa jiru jechuudha. Uummannis kan bahee iyyaa ture namni illee kan argeetti namni hundi isaa miidhaan kan irra ga'es kan miidhaa irra gahaa uummata irra gahaaru argeellee dubbataa turan qabatamaan illee kan miidiyaanis gabaasaa ture akkasumas immoo dhaabbileen tokko yoo gahaas ta'uu baate qorannaa geggeessanii qorannaa sanaan immoo rakkoo qabaachuu isaa kan ibsaa turan irra caalatti immoo hawaasni miidhaan sun irra ga'e kan yeroo garaagaraatti ibsaa ture sababa keemikaala isaan fayyadamanii keemikaala sana immoo haala isaan ittiin kontirool godhanii jechuu irratti kan hundaa'e jechuudha. Keemikaalonni sun kallattiidhaan erga tajaajila barbaadamaniif oolmanii booda kallattiidhaan eessatti figaa turanii gara haroo dambalitti gadhiifamaa turan jechuudha. Inni sun immoo yeroo ammaatitti haroo sana summeessee beelladoonni haroo sanatti fayyadamuu namni hundi bishaan boombaan dhugu baay'isoo naannaa sanatti uummanni yaa gadii jiran irra caalatti keessaa hanga hora abjaataatti gadi ga'utti bishaan sana beelladaa namas dabalatee itti fayyadamu jechuudha. Kanarratti immoo miidhaan inni geessaa jiru miidhaa hammana jedhamu miti. Miidhaa kana immoo uummanni yeroo garaagaraa miidhaa isarra gahaa ture karaa bulchiinsaatiin karaa isaaf mijate hundaan iyyataa ture. Iyyannaa kana immoo qaamni isaan dhagahe hin jiru. Namoonni gama mootummaatiinis yookaan uummata keessaa bakka bu'anii sadarkaa aanaa irra jiranis sadarkaa Oromiyaa irra jiranis darbee warri Oromiyaa naannaa sana bakka bu'anii federaalaa caffee keessa jiran paarlaamaa keessa jiranis jiru. Qaamolee kana hundatti uummanni karaa danda'u hundaan iyyataa ture jechuudha. Iyyataa turu malee hanga ammaatitti furmaanni isaan argatan tokko hin jiru. Miidhaan sun akkuma itti fufetti jira. Kanaaf maal ta'uu akka qabuu fi rakkoon sun immoo akkamitti furmaata dhabee akkamitti furmaata argatu hanga ammaatti furmaata argatuu dhabee kudhaalee maaltu hanga ammaatti furmaata kennan argani dhoorkee wanta jiru immoo gara boodaatitti itti deebinee kan laallu ta'a. Abbaaf gabaabumatti ani wanti naannaa sanarratti ani hubadhu kana jiru. Mee asumarratti Hussein akka daawwattoota kennaa ifa ta'utti Keeniyaa Naayiroobii keessatti sheeri kaampaaniin kun akka biyya san turetti amma ibsa kana gootee jette yeroo haala san biyya san keessa turetti uummanni suni akkami biyya san dhufe akkami ofirraa kaasuu gabaabsiiti ifannoo godhe daawwattoota keenyaaf. Wantichi galatoomii kallattiidhaan akkuma dura si kaasuuf yaaletti kaampaaniin kun jalqaba kan hojii isaa eegale Keenyaa keessatti jedheera. Miidhaalee garaagaraa dhaqqabsiisaa yeroo inni dhufu uummanni irratti fincila jechuudha. Uummanni yeroo irratti fincilu mootummaanis hamma tokko jechuun akka amma naannoo keenyatti argaa jirru osoo hin taane akka mootummaan responsibilitii fudhateeti waan tokko kan raawwatu jechuudha. Itti gaafatamummaa yoo wanti suni yookaan immoo kaampaaniin sun miidhaa uummata irraan kan geessu taate immoo tarkaanfii fudhachuurraa garaagarummaa qaba jechuudha. Mootummaa naannoo biyya keenya kana yoo wal bira qabnee ilaalle jechuudha. Kanaaf yeroo inni miidhaa garaagaraa geessuu isaa yeroo mallattoon garaagaraa mul'achaa dhufutti kallattiidhaan uummanni akka irraa ka'u yeroo gaafatanis immoo naannoo sanirraa kaafame jechuudha. Naannoo sanirraa kan kaafame bakka amma isin jedhan naannoo afaanitti shiifti ta'e ammas garuu guutumatti Keenyaa keessa guutumatti ka'eera jechuu hin dandeenyu. Keenyaa keessa hin jira ammallee garuu immoo haalli qabannaa isaanii garaagarummaa guddaa qabu. Haalli isaan ittiin keemikaala sana ittiin to'atan bira darbeetu immoo oomishaaleen abaaboos yeroo ammaa bakkee isaan jiran akka kan aanaa Adaamii Tulluu keessa jiru sana magaalaa fi bishaan garaa jala osoo hin taane naannoo poppileeshiniin hin jirre irraa fagoodha jechuudha. Naannoo poppileeshiniin baay'inaan hin jirre irraa fagoodha. Akkasuma ta'eetu immoo haalli isaan keemikaala achi keessaa bahu sana ittiin qabatan immoo baay'ee
kanaan garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaaf amma jechuun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ijoolleen achi kaampaanii sheerii Itoophiyaa irraa ji'uma tokko dura dhufanii asii daawwatanii muuxannoo asii fudhatanii deemanii jiru jechuudha. Kanaaf yoo ilaalan yoo dhugumatti quuqama uummataa kan qaban taate garaagarummaa asitti argan sanaa fi garaagarummaa achi jiru madaaluu danda'u qaban jechuudha. Kanaaf isa kana gochuuf garuu immoo rakkooleen jiran keessatti achi keessatti rakkoo bulchiisaa garaagaraa akka jirutti haa ta'u malee haalli ittiin biyyi kun ittiin to'ataa jiru fi haalli amma biyya keenya keessatti ittiin ta'aa jiru garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Erga asirraa ka'e jechuudha amma akka odeeffannoo qabnutti illee erga babal'inni isaa hir'atee kan jiru immoo qulqullinaan erga qabamuu eegalee rakkoon dura ture sun rakkoon dura uummanni komachaa ture sun guutumatti akka furameetti kan odeeffannoo qabu jechuudha. Galatoomii meeqa shaakoo mee atillee akka nama biyya keessa jiruutitti badiin inni naannoo sanirraan ga'u maal fakkaata? Inni tokkoffaa qaama namaa irratti rakkina adda addaa uumuu fayyaa uummataa irratti hamma ishee Itoophiyaan kun dhufe bara 2021 irraa eegalee soorii 2001 na fakkaatee achirraa eegalee rakkinni adda addaa mul'achuu jalqabee qaama namaa irratti wanti akka cittoo mul'achuu jalqabee qurxummiin hara keessa du'ee xalaluu jalqabee kanarraa ka'ee manni illee dammaqee gaaffii adda addaa kaase. Kanumaan itti fufuun uummanni shakkii adda addaa keessa galee inni biraa maal ta'e uummanni naannaa sanii akka jiru uummanni baadiyyaa uummanni magaalaallee bishaanuma kana dhuga ture haga qurxummiin achi du'ee qaama namaa irratti wanti adda addaa mul'achuu jalqabeen booda uummanni tootaalii bishaan san dhuguu dhiisee jechuudha. Kun maal fidee uummanni magaalaas ta'ee baadiyyaa rakkina bishaan dhugaatiitiif saaxilame haaluma salphaan. Booda mootummaan achirratti qorannoo adda addaa hojjechuu eegale. Qorannoo isaanii uummata tasgabbeessuu natti fakkaata. Qorannoo sunillee yeroof uummanni bishaan san dhuguu dhiisee uummanni magaalaa xuffaarraa bishaan akka bitamuuf godhan jechuudha. Sun akka furmaataatitti isaan kalaalan. Haa ta'u malee uummanni baadiyyaa yeroo sanarraa eegalee haga ammaa bishaan san dhugaa jira jechuudha. Kanaaf ammas uummanni kun rakkina bishaan dhugaatiitiif kan saaxilame yoo ta'u kan biraas rakkinni guddaan naannoo san jiru rakkina xiinsammuuti. Uummanni kun qorannoo hojjetanii firii isaa kana bishaan yookiin qulqulleedhanii hin himamne yookiin ammoo isa kana rakkina kanaa qaba jedhanii tootaalii mootummaan uummanni bishaan sanarraa dhiyeessu wanti godhan jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya rakkina sadii keessa jira amma. Tokkoffaa isa fayyaati. Lammaffaa xiinsammuu. Sadaffaan ammoo uummanni kun hara kana faayidaa adda addaatiin jallisii adda addaatiin fayyadamaa ture bishaan kana haala malee qaxxaataa ture sheerii Itoophiyaa jedhamu kana. Fakkeenyaaf sheerii Itoophiyaan kun giriinhaawusii gara 40 qaba. Giriinhaawusii tokkochi guyyaatti gara meetira 500 nyaata jechuudha. Kan biraas qulqullina adda addaatiif gara meetira 10 giriinhaawusiin tokkochi fudhatu yoo ta'u walqabaa kana durallee ibsuuf yaalee ture gara miliyoona 44 waggaatti sheerii Itoophiyaan kun bishaan kanarraa koolabatu jechuudha. Amma haga uummanni dammaqee gaaffii adda addaa kaasee booda waan tokko sirreessuun even teekiin bishaan kun konsoomshiniin isaa gara meetira miliyoona 7tti gabbeera jechuudha. Ammallee garuu bishaan kun gara Kataaraa fi laga Maqiirraa kan argatu yoo ta'u kagayyaa bishaan bulbulaati hara Dambal keessaa bulbulaan qofa rakkitti qaba. Garuu
bishaan bulbulaa sunillee amma yeroo kanatti gogeera jechuudha. Walumaa galatti rakkinni guddaan amma naannoo sanii muddataa jiru harri kun yeroo muraasaan booda goguu ka danda'u jechuudha. Kunis ka ta'u sababni isaa inni tokkoffaan sheel Itoophiyaaf kanas manni haga ammaa iyyaatuma ture nus iyyaa jirra mootummaan garuu waan godhaa jiru homaa waan takkitti arguu hin dandeenye. Akka kiyyattan sheel Itoophiyaan uummata keenya fayyadee afaan kiyyaan dubbachuuf na ulfaata. Haa ta'u malee mootummaan maal jedha kan yeroo irraa kaanu mootummaan bulchiinsa magaalattiin guddataa jirti maaliif hojjetaan adda addaa naannoo adda addaatii dhufee mindaa waan argatuuf waan argate san magaalattii keessatti homaan bitata. Tiraanzaakshiniin naannoo sanii magaalattii sanii eda'eera kan jedhu. Gara kiyyaan ammoo wanti an jechuu barbaadu maybe akka faayidaatti yoo ilaaluu dandeenyu uummanni keenya fayyadame kan jennu hojjetaan guyyaa jira. Hojjettoota gabbu'aa mindaa isaanii gabbu'aa sadarkaa hooggansaa irratti namni dhalataa naannoo sanii gibbisiisansee naannoo sanii qaxaramee hin danda'u haga beekutti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya miidhaan dhala wanti fayyadame ananatti nama mudachuu hin dandeenye naabaat faayidaa jedhee gobbachuu dandeenyu isa amma jedhe kana jechuudha. Haala yeroo amma irra jiru kanatti uummanni illee iyyannoo yeroo hedduu iyyannoo illee galchee jira bara 2018 irraa eegalee miidiyaa adda addaa irratti amma durii miidiyaan illee seenee waan kana seenee gabaasaa ture amma wanti sun hundinuu akka uggurameetti ka haasawamu miidiyaalee ta'ee warra qorannoo adda addaa geggeessan kanneen ta'ee akka iddoo sanii seenanii waan san hin laalle uummatallee akka sobanii karaa bishaan gara lagaatti yaa'u isaa sanii boo'ii wayii karaa jalaan baasanii gubbarraan waa kaanii waa dhakaa irra kakkaanii yeroo namni waa alarraa dhufee waan kana rakkoo uummatarraan gahaa jiru kun maal jedhee qoratee jedhu bakka dhakaa gaansanii bishaan garuu karaa jalaatiin garuma lagaatiin gayyaa'aa jedhan. Waan kanarratti uummanni illee akkana jedhee yoo inni jedhu mootummaanis mootummaa maal jedha mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu bulchiinsi magaalaa baatu waan kanarratti maal godhaa jira. Mootummaan bakka lama qoodama dhimma sheerii irratti. Mootummaa olaanaa fi mootummaa gadaanaa jennee bakka lama qooduu dandeenya dhiifama naa godhaate. Mootummaan olaanaan kun ka sheerii waliin quunnamtichi cimaa qabu. Akkuma gara dura obbo Hussein ibsuuf yaaletti sheerii Itoophiyaan kun ka'umsa irraa jalqabee quunnamtiin isaa warra gubbaa waliin mootummaa tokkoffaa jechuudha. Mootummaa tokkoffaa jennu isa warra wayyaanee jennu sana. Kan biraa sheerii Itoophiyaan ragaa qabaachuu baadhullee akkana fakkaatutti sheerii Itoophiyaan qaama wayyaanee of keessaa waan qabu na fakkaata. Akkuma abbootummaan qabeenyaatu shakkiin uumameeraan dhaabbatichi kun ka'ee nuti ka'ee amma deebii argachuu hin dandeenye. Dhaabbatichi kun dhuguma ka faranjiiti moo dhuguma ka biyya biraatii dhufe moo mootummaa irra hojjetaa irra ka'e mootummaa hojjennu mootummaa wayyaanee jechuudha. Isa kana mootummaan gubbaa kallattimaan sheerii Itoophiyaa waliin waan hojjetaa jiru natti fakkaata. Gara mootummaa lammaffaatti yoo deemnu mootummaa gadaanaa jennee kaa'uu dandeenya. Mootummaan gadaanaa kun warra aanaa fi bulchiinsa magaalaa bulchuu haga beekutti kanaan durallee kantiibaa gara 4-5 qunnamee ture magaalaa irratti gaafataa ture xiyyaa ture. Deebisuu danda'a isaan achirraa yoo argatan funaannachuu yoo dhaban namoota addisu maaliif argatanii funaannatanii dhaban ammoo uummatatti gadi hin baane maaliif sodaatan warra gubbaa sababee keessaa baasaa faayidaa biraatti qabamu kanaafuu karaa dhiyoo kanatti bulchiinsi magaalaa jijjiiramee ture fooyyee ture yeroo duraatiin illee deemanii
dhimma kanarratti warra ishee Itoophiyaa walitti inni akka mari'an godhanii turanii achirratti akka ta'een walii himaa ture. Bulchiinsi magaalaa mootummaan ga'aanaan jechuun isaanillee sodaataatuma waa jedhaa turanii gara tokkoon isaanitti illee murteessu ulfaata. Maaliif gubbama warri gubbaa sun warri guguddaan sunni warri paarlaamaa jiru sun dhufee gaafii keenya dhiyeessineefii turre. Fakkeenyaaf maqaa dhawullee barbaachisaa ta'e bakka Dr. Nagarii Leencoo jirutti sila wanti kun mootummaa harka keessaa qabamoo faranjimatu hagana uummata keenya onnatee badii kana hundaa uumaara jennee gaafanne. Ifumaan ifannuu deebisee jechuudha. Kanaan dura sadarkaa paarlaamaa irratti gaafiin kun ka'ee gaafii sodaachisaa akka ta'e gaafii sodaachisaa qayi masmarii amma jedhan kana naannoo keenyaaf qayi masmarii jechuun ishee Itoophiyaa jechuudha. Qayi masmariin kun akka hin tuqamne jala sararanii itti himaniiran. Kanaaf hin sodaatan jechuudha. Warri magaalaa bulchullee haga ta'e nu gargaaruufillee waalan hin sodaatan sodaa qaban. Isaanitti illee akka murteessine jechuudha. Dubbiin dura bate hidda tolfatanii isaan. Kanaaf amma hoo maal jiru yoo jedhe amma nullee humna qabna. Bulchiinsi magaalaalee ofoo dhaabbate akkasuma waan dhabnatti fakkaatu. Rakkoo uumamee amma rakkinni maaliif ishee Itoophiyaan akkamiin humna godhachuu danda'e waan jiru yoo jedhin kanaan dura obbo Hussein ibsu yaaletti kaampaanii tokko dhaabatu environmental impact assessment waan jedhamu hojjetamuu qaba. Sun ammoo waliigaltee uumamanisan kiraateriyaa mootummaan kaa'uu qabu jechuudha. Mootummaan keenya yeroo isaa akkana fakkaatutti even waan kaasan natti fakkaatu. Maaliif isaan muuxannoo waan qabaniif Keeniyaa irratti attamiin uummata daraaraa akka turan uummanni illee gaafii attamiin akka kaasaa ture waan beekaniif wanta san jala hojjetanii dhufan jechuudha. Mootummaa kanallee mootummaan jalqabumarraa faayidaa barbaada mootummaan sun mootummaa wayyaa uummata keenya dhimma irraa qabu yoo danda'e uummata keenya balleessuuf yoo hin danda'amne immoo faranjii fayyadu malee mootummaan dhimma irraa qabu jechuudha. Kanaaf amma dubbii dura badeessa mootummaan amma jiru kun waan san yoo gaafate ishee Itoophiyaan kun haa ka'u waan kana godhi yoo jedheen waan duraa san gaafata. Ishee Itoophiyaan waliigaltee irra waan hin jirre gaafatama jechuudha. Kanaaf beenyaa gaafachuu danda'a. Isaan dura sirreeffataniiran. Kanaaf humna itti ta'een amma hadhallee qeerroon keenya halkan tokkoon ka'ee even bulchiinsi magaalaallee odoo sadarkaa amma jiru kanatti guyyaa takka ittiin isa kaasuu hin danda'a. Wanti rakkoo ta'e amma rakkina dura bade san amma rakkina san attamiin hiikuu dandeenya waan jedhu gaafiin ijoo ta'uu qabu. Ana kana fakkaatu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti uummanni mootummaan lachuu harka keessaa qaba jechuudha. Mootummaan lachuu harka isaa keessaan baafanne mootummaan amma jiru mootummaan ga'aanaan bulchiinsi magaalaa naalbaata uummatatti makamee amma haga ta'e gargaaruuf yaalus waan amma dura jedhe saniif homaa godhuu hin dandeenye jechuudha. Mee obbo Hussein qabsoon uummataa maal fooyyesse jettee yaadda? Ammaan booda uummanni keenya maal godhuu qabu waan kanarratti mootummaan illee maal godhuu qaba mee kanarratti waan nu jedhiiti gara sagantaa itti aanutti dabarra. Maaliif jennaan dhimmi hara dambalii waan tokko qofa waan dubbatanii dhumatu miti. Maaliif jennaan rakkoo adda addaa hara kanarratti mudannoo adda addaa irra ga'ee jira. Rakkoon adda addaa irra ga'ee jira. Isa kanaaf ammoo karaa mootummaa maal godhaaran maalirra akka jiranii waan kana itti deemna. Ammaaf mee haala sheer Itoophiyaa kanarratti rakkinni jiru kanarratti uummanni keenya maal godhaa jira? Qabsoon uummataa maalirra dhaabbate? Maal godhuu qaba? Kanaan booda waan jedhu irratti obbo Hussein waan uummata daawwattoota keenyaa. Tole galatoom jiloo shaangoo waan baay'ee kaaseera. Yeroo ammaa kanatti rakkoolee uumamaa jiran kan ammoo ofirraa qolachuudhaaf uummanni yeroo garaagaraatti qabsoo garaagaraa taasisaa ture. Karaa
mootummaatti iyyachuutiin karaa qaama kaampaanii sanachitti dhaabetti deemanii iyyachuun waan baay'ee taasisaa turanii asiillee nutis dhiibbaa gochaa turre keessaallee immoo waldeen baraarsa haroo dambal dabalatee shaanqoon jechuudha baay'ee yaalii baay'ee gochaa turanii achirratti wanti anu hubadhu tokko wanta nama ajaa'ibu jira akkuma shaanqoon kaase mootummaan gubbaatiif kan jeelaa garaagarummaa guddaa qaba jechuudha wal adda jechuudha wal quban qaban akkamitti wal quban qabne kaampaaniin sun akkuma jalqaba sii kaase yeroo dhaqee naannaa baatutti yeroo dhaabatu hawaasa naannoo sanaa mari'achiisuu qofa osoo hin taane uummata naannoo sanaa mari'achiisuu alattiyyuu bulchiinsummaan naannoo sanaatiyyuu quban qabu jechuun baay'ee irratti hubannaan qabu jechuudha bakka sana filee dhaabu. Kanaaf yeroo rakkoon tokko kaampaaniin sun yeroo rakkoo tokko dhaqqabsiisu kallattiidhaan bulchiinsi magaalaa yookiin immoo bulchiinsi aanaa deebii sana kennuudhaaf yookaan immoo gaafii uummanni gaafatu sanaaf deebii kennuudhaaf humna hin qaban jechuudha paaworii hin qaban. Uummatuma wajjin as garagalanii yookaan immoo waan dhiibbaa gubbaa dhufu waan sodaataniif qofa uummata waanuma hin taaneen waanuma qabatama hin qabneen uummata sossobu malee guutumatti waan rakkoo uummata sanaa furuu danda'u dubbatanii yookaan immoo dhiibbaa godhanii wanti agammaatitti sirreessuuf yaalan tokkollee jiraachuu baatus dhiibbaan isaan geessaa turan sun waa tokkollee jijjiiramsiisuu hin dandeenye jechuudha. Bulchiinsi magaalaa kallattiidhaan bulchiinsi aanaatiif bulchiinsi magaalaa kaampaanii kana wajjiidhaan waan amma warra amma haaratti dhufe kana alamuu fa'aa kantiibaa magaalaa baatu kanneen xiqqoo jijjiirama gaarii akka isaan qabanitti quba qabna. Warri achiin dura garuu kallattiidhaan gaafiin sun akka uummanni nuyyuu gaafii kana gaafanne ture tokkoffaan warra bulchiinsa magaalaatii fi warra bulchiinsa aanaati jechuudha. Kana yeroo garaagaraatitti mirkaneeffachaa turre yeroo garaagaraatitti immoo ragaa qabatamaa wajjin argaa turre yeroo uummanni gurmaa'ee yookaan immoo koree dhaabbatee waan kana akka inni fala argatu yookaan immoo kaampaanichi akka irraa kaafamu yookaan immoo keemikaala harootti gadi baasu sana harootti gadi naqu sana akka seeraan qabee akka inni miidhaa geessuu hin dandeenyetti akka inni itti fayyadamu yeroo garaagaraatitti uummanni gaafilee garaagaraa kaasaa ture gaafii kana sadarkaadhaan haga Oromiyaatti illee koree dhaabbatanii iyyachaa turanii yeroo kanatti immoo rakkooleen baay'een koree kanas uummata dhimma kana tattaafachaa turellee ukkaamsuudhaaf achuma keessaa kaabineen faayidaa addaa irraa argatan ukkaamsaa turan jechuudha. Kanni yeroo gara biraatti tokko tokkoon itti deemnee kaasuu dandeenya. Amma rakkoon guddaan uummanni kun akka inni rakkoo keessa seene kana keessa akka hin baane kan godhe tokkoffaan akkuma isin jedhe bulchiinsa magaalaatiif bulchiinsa aanaa jechuudha. Qaama itti dhiyeenyaan bulchaa jiru jechuudha. Gama tokkoon aangoo irratti hin qabanii gama tokkoon immoo akka uummanni dhiibee gaafii kana gaafatee yookaan immoo fala hin arganne gufuu itti ta'u jechuudha. Kanas isa qofa miti bulchiinsa aanaati yookaan immoo bulchiinsa magaalaa qofa osoo hin taane maqaa dargaggootaati yookaan immoo maqaa foollee jedhuun ijoollee dargaggoota bakka lamatti qoodanii namoota muraasa faayidaadhaan achi keessatti ijaaran sana akka gaafii uummata aanaa adaamiitu yookaan immoo gaafii uummata sanaa hundatti fudhatanii miidiyaa yoo dhufu isaan dubbisaa qaamni gubbaa dhufu yoo dhufu isaan dubbisaa isaan immoo faayidaa garaagaraa waan argataniif rakkoon akka hin jirre kaampaaniin sun rakkoo geessaa akka hin jirre kana abukaatoo dhaabbataniif jechuudha. Akkasuma immoo abbootii qabeenyaa keessaa jaarsota biyyaa keessaa bulchiinsa keessaa hundaa miti malee bulchiinsa illee yoo jennu hundaa miti achi keessaa warroota faayidaadhaan bitamanii dura deemanii rakkoolee kana nama kakaasu nama uummata kakaasu nama uummata haga tokko qindeessee deemuu ni barbaadu afoo deemanii sodaachisuu yookaan immoo faayidaa garaagaraatti akka kaayyoo sanarraa deebu kan itti gochaa turan jechuudha. Kanaaf rakkoon kun hanga ammaatti fala akkan argane kan godhe tokkoffaa isa kana. Lammaffaa irratti immoo ijoolleen bakka lamatti qoodamte sun immoo gahee guddaa taphatee jechuudha. Akka kaampaaniin sun paaworii argatu yookaan immoo akka inni gaafii uummataa kanaaf akka inni deebiin kenninee fi akka inni akka salphatee ilaalu kan godhe tokkoffaa isa kana jechuudha. Isa kana eentu gurmeessee achi irratti
caasaa mootummaa jechuudha. Caasaa mootummaa gaafii uummataa ittiin qolachuuf jedhanii ijoollee muraasa keessatti faayidaadhaan gurmeessanii maqaa foollee yookaan immoo maqaa qeerrootiin jedhuun achi keessatti gurmeessanii ijoolleen kun humaayyuu gaara galanii as deebanii kaampanichaaf falmaa kan turan qabatamaan arginee jirra jechuudha. Kanaaf rakkooleen jiran akka jiranitti kaasnee fixuu hin dandeenyu, himnee fixuu hin dandeenyu gara furmaataatti yoo deeme uummata nuti amma gabaabatti wanti gochuun nurraa eegamu uummanni keenya tanaan durallee wanta kana ofirraa kaasuudhaaf baay'ee hamilee godhatee baay'ee qabsaa ture. Garuu immoo qabsoo isaa kana immoo kan gufachiisaa ture qaamolee amma kaase kanatu uummanni kanallee mataa keessa dha'ee gadi deebisee akka uummanni abdii kutatee harka dachaafatee akka inni taa'u kan godhe jechuudha. Kanaaf kaayyoommaan nuti guruppii kanallee hundeessinee ittiin akka wanti kun uummata kakaasu akka uummanni waan kana akka of hin daganne maaliif miidhaan kun deemaa jira. Uummanni baay'ee miidhamaa jira. Rakkoo gurguddatu gahaa jira. Rakkoolee gahaa jiru kana immoo uummanni achi keessa jiru iyyee dadhabee cadhise malee rakkoon sun dhaabbateetiin. Qaamoleen achi keessa jiranillee kan nama bulchiinsaa kan jennu kan warra maqaa foolleetiin ijaaraman jennu kunis rakkoo jiru kana argaa jira. Rakkoo jiru kana osuma arganiyyuu garuu faayidaa isaanii duurtanii isaa jiran malee rakkoo sun fala argatee osoo hin taane faayidaa isaanii gidi bareeffatanii kan jedhaa jiran waan ta'eef nuti kan gochuu qabnu sagantaa kana baay'isnee itti fufnee uummata kakaasnee uummanni akka inni dammaqu gochuudha. Uummanni yoo dammaqe, uummanni yoo gurmaa'e, uummanni yoo rakkoo isaa kana hubate kallattii ittiin deemee rakkoo kana furachuu danda'uun aanjeeffataa deemaa jechuudha. Kanaaf gama mootummaa federaalaatiif yookaan immoo naannoo yoo ilaalle iyyannaan haga achiitti deemamee jira. Shaanqoon hin beekaa haga achiitti deemamee iyyatamee jira jechuudha. Miidiyaan dhufee ilaalee rakkoo sun rakkoo qabatamaa ta'uu isaa argee gahaas ta'uu baatu yuunivarsiitiin Arsii qorannaa tokkos hojjetee rakkoo hamaa kan keessaa jiru haroon Dambal summaa'uu isaa summaa'uu haroo kanaatiif immoo sababni kaampaanii sheerii Itoophiyaa ta'uu isaa ifatti kaasaniiru. Akkasuma immoo hospitaalli baatus rakkoo faalama bishaaniitiin kan wal qabate uumamni adda ta'e dhalachaa akka jiruu fi dubartoonni yeroo malee ulfirraa bahaa akka jiru daataan sun immoo garmalee dabalaa akka jiru hospitaala keessatti irratti hundaa'anii kaasaa turan jechuudha. Kanaaf rakkoolee kana gabaabatti yeroo garaagaraatti sagantaa kana kan aanjeessine uummanni akka kaka'u gochuu, uummata barsiisuu, uummata dammaqsuun ga'ee keenya bahuu qabna jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan yoo ilaalle gaariidha. Kanaaf immoo isaan kun daawwattoonni kana waan kana sirriitti miidhagaa osoo hin taane miidhaaleen gaa maal akka ta'ee jedhee sirriitti hubachuu waan qabanii. Isa kanaaf isa kana mee wajjin baasii fi wanti kun akkaan kana jennee uummata kana wajjin baasiiti daawwattoota keenya eebbifannoo godhume. Sirriidha inni kun wanta qabatamaadha. Yeroo garaagaraatti poosteer irratti illee baasanii bifa mormiitiinis bifa gaafiitiin illee dhiyeessaa turanii baatu keessatti yoo argiteetta ta'e uumamni adda ta'e kan immoo mataa guddatu jechuudha. Uumama baramaa sanarraa adda kan ta'e naannoo sanitti dhalachuu eegale jechuudha. Kan biraa immoo dubartoonni keessaa achi keessa hojjetan dabalataan immoo naannoo sana kan jiraatan ulfii yeroo malee ulfiirraa baay'inaan akka bahaa jiru hospitaalli baatu ogeeyyoonni hospitaala baatu ofii isaaniitti ragaa ba'aniif jechuudha miidiyaa irratti. Wanti sun immoo qabatamaan jira. Ammoo asuma keessatti immoo wanti uummata keenya aadaa uummata keenyaa wajjin wal qabsiifnee olaalle miidhaa isarra ga'e uummanni keenya keessaa uumama adda ta'e fakkeenyaaf amma mucayyoo takkatti immoo ijoollee haga lamaa sadii wayii agarsiisanii miidiyaa irratti baatee yookaan immoo maxxanfamteeti kan mul'isaa turte malee kan immoo maatiin dhostee yookaan immoo duuteetu awwaalatee yookaan immoo akkasittuu mana keessatti dhostee taa'anii jiru osoo lakkoofnee bira ga'uu hin dandeenye jechuudha. Kan immoo akka aadaa naannootitti illee akka baramaa ta'etti uummanni waan adda ta'e tokko yoo uumamu hin dhoffata jechuudha. Sababa kanaaf ol baasanii mul'achuu dhabe malee
miidhaaleen baay'een uummata kan ga'aa jiru qabatamaan wanti argaa turre jechuudha. Kan biraa ammoo akkuma ati jette achi keessatti itti fayyadama keemikaalaa sanirratti haalli qabannaa hojjettoota illee baay'ee rakkoo guddaa qabu ta'uu isaa agarra. Namoonni harki isaanii ciccitee sababa kanaan jechuudha harki isaanii irratti baay'ee isaaniiti kan yeroo darbe suuraa isaanii illee argaa turre jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii sunis kan maal godhu ragaan sun akka inni baay'ateetti yookaan immoo akka inni uummatatti gadi hin baane hospitaala tokko achitti dhaabaniiru hospitaaluma sanatti dhaqanii achumatti akka yaaluu godhanii waan garaagaraa sababa garaagaraa irratti barreessaniituma namni gara itti iyyatu hin qabu yoo itti iyyate namni isa dhaga'u hin qabu waan ta'eef rakkoo isaa sana qabateetuma maatii isaatti hin gala jechuudha. Kanaaf rakkoon jiru qabatamatti akka lama jennee laakka'uu kan dandeenyu fi uummanni kan qabatamaan argaa jiruu fi uummanni kan uummata irra ga'aa jiru jechuudha. Akkasumas rakkoon kun amma namni rakkoo ammaa kana ilaaluu danda'a. Yoo fakkeenyaaf shaakkisoon laga dambii yoo fudhatte kaampaaniin sun erga dhaabbatee jedhe waggaa 10 booda kan rakkoon sun mul'ataa ture jechuudha. Rakkoon sun rakkoon amma achi keessatti uumamaa jiru kun rakkoon amma keemikaala achi keessaa bahaa jiru kun geessaa jiru kun kan amma geessaa jiru kana caalaa kan fuulduratti geessuuf deemusu caalaa jechuudha. Uummanni kan hubachuu danda'u ture jiraata. Wanti kun miidhaa guddaa kan geessu gara fuula duraatitti marii keenya taa'u keessatti qabannee dhiyaannaan keemikaalota gosa isaan itti fayyadamanii akkamitti akka isaan itti fayyadaman akkamitti akka isaan qabatan eessatti akka isaan istoorii isaanii eessa akka ta'e kanneen hunda isaa ragaa of harka qabna jechuudha. Kanaaf uummanni rakkoo irra gahaa jiru kana kallattii itti jalaa bahuu qaburratti waan jechuu qabnu jennee gara marii sagantaa gaafii itti aanu jennaa. Mee haaluma amma waan Hussein irraa dubbate kanatti ati nama dhimma kanallee duukaa bu'aa jiru hanga amma itti naansellee ammoo rakkoo jiru kana keessatti akka nama tokkootitti nama takka takkaan wajjin baasee beeku. Isa kanaaf mee ati maal jette waan kanarratti? Waa'ee miidhaa amma inni geessaa jiru, waa'ee mootummaan bakka kanatti maal godhaa jira? Uummannis maal godhaa jira? Itti naansee asumaan amma Hussein kaase kanarratti dhaabbanni uummanni karaa dhaabbata sheer Itoophiyaa kanaan uummataa fi sheer Itoophiyaa kana garaachatti rakkoo akka jirutti kaawwataa jiru. Rakkinni uummataa fi sheer Itoophiyaa kana garaacha jiru maal inni? Rakkoo inni uummata irraan geessaa jiru kana moo rakkoo biraati, dhimma biraati? Rakkoo uummataa kana lallabuuf yookiin waa'ee uummataa kana rakkina inni uummata irraan jiru kana dubbachuuf gara fuulduraatti ba'anii dhufan kanneen namoota hedduu dantaa adda addaatiin akka ukkaamsee karaa irraa masse dhaabni kun maalirraa akka diriiree biyya san keessatti magaalaa san keessatti dhaabbatellee akkuma Hussein amma nu ibse kanatti karaa mootummaan wayyaanee dur gadhaabee biraa deebisaniin haaluma san inni namni akka waan jijjiirama kana fidu bakka san illee fidanii akka waan karaa qabeenyaatti dantaa adda addaatti ukkaamsamee achi keessa hafe. Mee waan kana ati akka nama dhiyeennaa waan kana duukaa bu'aa jiruutitti mee maal nuun jetta daawwattoota keenya ifa godhii asirraan gara sagantaa itti aanuutti dabarra. Warra lolii walgahii taa'ee waan dubbatu dhaqee xalayaanisis waraqaa isaan kennu. Isa kan akka lallaaluu qabna. Lachuu ijoolleen tun na dhagayetti. Anuma biraa yeroo baay'ee waa dubbannaan sii bilbilan. Waa dubbannaan si sodaachisan. Jaarsa si ergan. Gara hojiitiin si dhufan. Kun hojii sheer Itoophiyaati. Kaadiree achi keessa jirtu. Hunda jechuun hin dandeenyu. Bulchiinsa magaalaa keessa ammallee kantiibaan haga ta'een uummata cinaa dhaabbateera. Kana mormuu hin danda'an illee yeroo duraatiif waa'ee sheer Itoophiyaa uummata afoo dhaabannee akka dubbanne ka godhe obbo Alamuu galatoomi jennaani garuu ammallee kaabineen achi keessa ruuqamtee mootummaaf doon ta'e uummataaf doon ta'in sheer Itoophiyaa akka mootummaatiin ilaaltee isaaf sagadaa bultuun jirti. Uummanni kan jedhu amma ijoollee achi keessatti foollee achi keessa ijaaramtee fayyadamtu san qofa akka quba itti baasaaran. Wanti xaxamee haga ammaa wanti akka hiikamne ka godhe abbootii gadaa eentu waa'ee abbootii gadaa kaasee beeka. Nama guddaadha. Nama guddaa ta'anii dhufanii bariisaa xiqqaatanii kaloo isaanii argan. Amannee iccitii jiru itti himna.
amanne ummanni keenya miidhaa guddaa keessa jira. Sheel Itoophiyaa kana akkasuma Sheel Itoophiyaa kana irra ijaaramne NGO hundeessinee Sheel Itoophiyaa kana irratti haa qabsoofnu jennee ittiin bariisaa dhaqanii silkii bilbilsiisan. Ummanni kaquba qabu waa'ee ijoollee sanii qofa. Garuu wanti xaxamaan baay'ee jira. Ammallee namoota saniif kadhaamu. Sheel Itoophiyaan hin ka'a. Mootummaa illee hin ka'a. Mootummaa illee hin jijjiira. Nu garuu dhalataan naannoo sanii ummanni Oromoo naannoo sanii ka'ee hin danda'u. Faalamni kun uummata keenyaaf hafaa jechuudha. Kaadiree yeroo adda addaa uummata sanii jijjiiramtee faayidaa adda addaa guurattee biraa deemuu dandeetti. Borullee kan dhufu hin beeknu. Borus nama takka nama baay'ee amanneerra qaama baay'ee amanneerra haga ammaa kan arge kan uummata keenya gurguratu qofa. Sheel Itoophiyaa wal qabatee namoota muraasaatti ala. Kanaaf warri sagantaa kana hordoftan warri viidiyoo kana ilaaltan ergaan isin dabarsu adaraa keessan uummata keenya nyaatina. Uummanni dararameera Oromoof qabsoof yoo jennu waan garaagaraa qabsoof. Sabboonummaan kana caalaa leenjii uummanni keenya achi oduu dararamu miidiyaa irratti dubbachuuf hamilee qabu. Waa'ee dhaabaa dubbachuuf sa'aatii kanatti hamilee qabu. Dhugaa isaanii himu. Dhaaba tokko keessa seenee filatamuu hin danda'a. Haga seeraa deemuu hin dandeenya. Garuu wanti filatamuuf uummata kanaaf hojjechuudha. Kanaaf odoo filatamiin uummata kanaaf qabsaa'uu hin danda'a. Warri siyaasa keessatanis warri siyaasaan ala taatanis warri filatamuuf qophooftanillee waa'ee hojjechuu yoo jettan yoo filatan jettan qabxiin tokkoffaa uummata keenyatti qabatanii deemtan isa kana ta'uu qaba. Uummanni keenya ammas waan badaa agarsiisa. Tokko waa'ee isin hima waa'ee mootummaatiin wal qabatee Sheel Itoophiyaan ammallee hiddi isaa fagaateera. Dhugaa isin himuuf baay'ee gaafa hojjisaa attamiin jedha. Riisarchii jedhan. Mee Dr. Ahmed yoo viidiyoo kana ta'e dhaggeeffachuu dandeenya. Dr. Ahmed jechuun Yuunivarsiitii Finfinneetti riisarchii kana namaaf qabu. Yoo qabu silkii isaa biyya Londanii irraa gaafadhee isaas illee riisarchiin kun jalqabin. Riisarchii kana jalqabuun duratti rakkinni sun naannoo waan jiruuf dura uummata mari'achiise. Rakkinuma jiru mootummaa irraa hin ta'in mee gabbiitii uummata keenya gaafaaf maal akka jiru buteetti sababa sun ta'a. Ji'a riisarchii hojjennee uummata kana galiisa baafannee ji'a waggaa tu'een wanti argamee jiru uummataaf baanii kana rakkoo wanti jedhamee jiru mootummaanis uummataaf kana wanti jedhamee jiru kana maaltu fide dura kakatanii seenan booda isaan mootummaa wal waan jiraniif Sheel Itoophiyaan miidiyaa isinii kenna jedhee qarshii xaxeetti booda dubbatee kabiraan biraallee isaan beekaa. Sheel Itoophiyaan hidda isaa gaggeeffate maqaa riisarchii kanaatiin riisarchii hojjennee nama riisarchiin sun akka xumuramu firii isaa akka gadi hin baane kan gurraacha akka wayaa jalaatiin Sheel Itoophiyaa. Nu ammoo dhalataan naannoo kuukamtoonni waa'ee Sheel Itoophiyaa yoo kaafaaf ragaa gaafatan jedhan. Seera gaafatan jedhan. Sheel Itoophiyaan rakkina kanaaf fiduu isaa maal irratti dubbachuu dandeettan? Of course seera gaafachuu hin danda'an. Maaliif hojjetamaa jiru kana? Walitti deemnee jiruuf nus seera gaafachuu dandeenye waan baay'ee argamnaaf humna dhabne malee. Garuu akka mootummaatti seera gaafachuun Sheel Itoophiyaan rakkisa. Maaliif wanti gabbaa'ee jiru? Isa sanaan ammallee haga riisarchiin gabbaa'ee uummata keenyaaf ifaaf bilisan lallabamu Sheel Itoophiyaa achi kaasuun yookiin humnaan taati. Mootummaa walitti balleessaa yookiin kana waan baay'ee dubbachuu hin danda'u. Sheel Itoophiyaaf
كهون ده dhimma riisarchii kanaati. Dhimma kanarratti sagantaa bal'aa wayii qabannee sa'aatii guddaa fudhannee irratti dubbachuun barbaachisaadha yeroo biraatiif. Dina sorra gubanne kangona ila moma ofiti wali gatisne wanuma kireti yomne lakki alagan ken lakki ajruta lakki abidena lakki agarato wanuma kodana arkuma warkamna arkuma wali amna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisadurgoti tuttukana kase namana gamteti girrafunan kadame bullon fi adama yomin gubadda kamin dachi don sinama la tayo kan tiyata tayo kan sinanyata mukaoda timukni bala kabu muka silke timukni bala kabne gofegi ya ilma dira na magala fati sab misena kabne ila fakotu gimbata fe so choko orsiloini dinalo ndura dura so warka nu kabine ajun